iddoma jirtanirraa bakkuma jirtanitti haala isinii mijataa ta'e keessatti barnoota online barachuudhaan bakkuma jirtanitti addunyaa biroo waliin hojii akka hojjechuu dandeessan quba qabdu. Tole, namoonni hedduun wanta kana akka quba qabdan nan amana. Haa ta'u garuu information gahaa argachuu hin dandeenye ta'a. Maal akka baratan barnoonni akkamii akka jiru onlinean carraan baratanii onlinean carraan biyyoota biraa waliin hojjechuu carraa akkamtu akkam akka jiru namoonni hedduun information gahaa hin qabdan. Kanumarraa ka'uudhaan har'a online courses yookiin immoo koorsiidhaan online 5 isinii qabadhee dhufee jira. Koorsiidhaan kunniin yeroo feetanitti haala isinii mijataa ta'e keessatti sirriitti barannaan akkasuma haaluma isinii mijataa ta'e keessatti bakkuma jirtanirraa dhaabbilee biyyoota adda addaa irraa dhaabbilee biyyoota Itoophiyaatiin ala ta'an jechuudha. Biyyoota gurguddatan waliin hojjechuu dandeessu. Koorsiin inni shanaffaan koorsii writing fi copywriting kan jedhamudha. Writing fi copywriting kun barreeffamoota adda addaa yeroo ta'an keessattuu barreeffamoota entertainment yookiin barreeffamoota nama bashannansiisan barreeffamoota seenaa adda addaa akkasumas barreeffamoota kitaabolee adda addaa keessatti bahuu danda'an namoonni dandeettii kana horatanii yookiin immoo dandeettii kana ogummaa kana baratanii ittiin milkaa'uu danda'u jechuudha. Copywriting immoo kanuma wal qabatee kan jirudha. Copywriting garuu mostly kan xiyyeeffatu business irratti fakkeenyaaf contentiin tokko akkamii akka hojjetamu qabu contentii san irratti maal akka jechuu qaban namoonni copywriting kana barreessanii achirratti businessaaf itti fayyadamuu danda'anii jechuudha. Inni business centric kan ta'edha. Namoonni waan kana hojjetuu danda'an yookiin immoo baratanii hojjechuu danda'an namoota barreeffama irratti passion ta'an jechuudha. Namoota dandeettii uumamaanis barreessuu jaalataniif baay'ee filatamaadha. Galiin isaa jarraa yoo sirriitti irratti hojjetame yoo baratame irratti hojjetame akka birrii Itoophiyaa almost 60,000 irraa hanga 100,000 illee dalaguu ni danda'ama. Sirriitti irraa hojjetame doolaaraan waan ta'eef jechuudha kan onlinean hojjetan. Iddoon itti waan kana barachuu dandeettan immoo iddoo akka Coursera irratti barachuu dandeettu akkasumas pilaatfoormii master class jedhamu irratti barachuu dandeessu jechuudha. Bakka hojiitti barbaadanii argatanis akka freelanceraatitti freelancer kan jedhamu akkasumas Upwork fi Fiverr irraa hojii argachuu dandeessan jechuudha barbaadanii. LinkedIn irraalis maybe kaampaaniidhaan tokko kan hire godhan jiraachuu danda'a. Carraan isaa achirratti illee argamuu danda'a. Inni afraffaa irra jiru mootu graphic designidha. Graphic designiin akkuma beekamu dhaabbilee onlinean dalagatiif akkuma dhaabbilee lafarratti fiizikaalii operate godhaniifis baay'ee kan barbaachisuu fi ogummaa baay'ee barbaadamaa yeroo hundaati. Graphic designiin lafarratti fakkeenyaaf baanariidhaan adda addaa namoota maxxansaniif ta'uu danda'a. Baanarii kanarratti wantoota adda addaa design picture ta'uu danda'a yookiin immoo loogoo ta'uu danda'a, brandii identity isaa ta'uu danda'a. Namoonni graphic design baratan dhaabbilee kanniiniif haala salphaa ta'een ogummaa isaanii kana provide gochuudhaan hojii kana bakkaan gahuu danda'u jechuudha. Akkasumas graphic design gara softweeraatti jedhuuf immoo appilikeeshiniidhaanis ta'ee weebsaayitoota adda addaa interfeesii isaatii fi ammallee UX yookiin immoo user experience isaa kan baay'ee salphisan diizaayinii isaa maal akka fakkaatu keessi isaa maal akka fakkaatu kan diizaayin godheetiniin warroota diivelooperootaaf yookiin namoota weebsaayitii fi appilikeeshinii hojjetaniif dabarsee laatu warroota graphic diizaayinii kanaa jechuudha. Walumaa gala graphic diizaayiniin diizaayinii wanta dhaabbileen biiznesaa ta'e, dhaabbileen health care yookiin fayyaa ta'e, dhaabbileen barnootaa ta'e, dhaabbileen kamiyyuu wanta picture isaan barbaadan sana yookiin immoo wanta duratti mul'atu sana kan diizaayin godheetiniin laatu warra graphic diizaayineroota jechuudha. Okay, graphic designeroonni maallaqa almost birrii Itoophiyaa hanga 100,000 fi hanga 150,000tti dalaguu ni danda'u. Nama sirriitti irratti dalagaaf jechuudha. Yeroo kanatti kan ittiin dalagu Itoophiyaa haateetu malee biyyoota Awurooppaa irraa biyyoota Eeshiyaas ta'e Ameerikaa irraa kan ittiin dalaguun doolaara. Doolaarri kun gaafa sharafamu immoo almost birrii guddaa ta'a jechuudha Itoophiyaa irratti. Kanaaf nama sirriitti irratti hojjetee jedheef haala salphaadhaan galii kan argamsiisuu danda'anii iddoon irraa baratan akka Canva design schoolii irraa barachuu dandeessu mostly corporate waan ta'ee jiruuf achirraa akkasumas fundamentaalii fi wantoota adda addaa mootu YouTube irraalis baratuu dandeessu. Iddoon itti irraa hojjechuu dandeessan immoo iddoo akka Upwork, Fiverr fi kan kana fakkaatan akka freelancerratti hojjechuu dandeessu. LinkedIn irratti illee hojiilee dhaabbataa ta'e illee barbaadanii argachuu dandeessu jechuudha. Kanarraa fi carraa keessanii jechuudha. Inni sadaffaan immoo data analytics dha. Data analytics jechuun walumaa galatti dhaabbata tokkoof
akka lafee dugdaa jechuun ni danda'ama. Keessattuu dhaabbilee biizinasaatiif biizinasni isaanii kun haala kamirra ture, haala kamirra jira, karaa maaltii immoo akka deemaa jiru akeektuu yookiin maappii dhaabbata tokko ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun walumaa galatti lakkoofsota walitti qabuudhaan, daataa walitti sabasabuudhaan yookiin immoo daataa walitti qabuudhaan gara informationaatti jijjiiraa jechuudha. Gara akeeka wanta tokkooti jijjiiraa jechuudha. Fakkeenyaaf rakkinoota eessa akka ture, rakkinoota kan mootuu akkamitti akka hiikuu qaban deebanii akka decision irratti gochuu danda'aniif kan gargaarudha. Akkasumas duratti illee maal akka fooyyessuu qaban kan agarsiisu daataa warra daataa analytics kan irratti hojjetu jechuudha. Riipoortiidha walumaa galatti riipoortii irratti hundaa'edha. Kana ka statistics isaa ka agarsiisu. Kana mootuu daataa analytics koonni hojii kana galmaan gahu jechuudha. Data analyticsiin irraa barachuu danda'amu fakkeenyaaf Google Data Analytics Professional Certificate kan jedhamu jira. Akkasumas Kaggle Learning kan jedhus platformii jira. Akkasuma YouTube irratti illee barbaadanii chaanaalii adda addaa irratti argachuu ni dandeettu fundamentaalii isaa. Malaqii Data Analytics yookiin immoo birrii Itoophiyaatti almost gara 80,000 irraa yoo sirriitti irratti hojjetame jechuudha. Gara 80,000 irraa hanga gara 100,000 wayitti yookiin 160-70tti dalagamuun ni danda'ama. Bakki iddoon itti hojjetan immoo iddoma akkuma Upwork fa'aa Google irraa argachuu dandeessu. Upwork, Fiverr fi kan kana fakkaatan irratti hojii barbaadanii argachuu dandeessu liqiidhaan illee dabalatee jechuudha. Inni lammaffaa mootuu digital marketingidha. Digital marketingiin yeroo dijitaalawaa addunyaan tun gara dijitaalawaa deemaa jirtu kana keessatti gabaa gara addunyaa dijitaalawaa dhufaa jirtu kana warroonni handle godhan digital marketeroota jechuudha. Digital marketeroonni yeroo ammaa kanatti durattis ogummaa baay'ee barbaachisoo ta'ee fi namoonni digital marketeroota ta'anis baay'ee namoota baay'ee barbaadamoo ta'anidha. Dhaabbanni kamiyyuu yeroo ammaa kanatti online presence qabaachuudhaaf kan digital marketingii barbaadaa jechuudha. Digital marketingii fakkeenyaaf Google irratti akka business tokko yookiin immoo productiin tokko akka rankii ta'eetiin naannoo sanitti akka sirriitti gurguramuu danda'u kan godhu warroota digital marketeridha. Akkasumas social media marketing irrattis kan sirriitti hojjetu wantoota akka advertising ta'uu danda'a, booster ta'uu danda'a, kaampeenidhaan advertisementii adda addaa ta'uu danda'a. Kanneen namoota sirrii bira yeroo sirriitti akka gahu, namoota miliyoonota lakkaa'aman bira akka productiin tokko gahu kan gargaaru warra digital marketeroota jechuudha. Akkasumas email marketing illee email marketing campaign wantoota adda addaa fi kan kana fakkaatan keessa isaa baay'ee bal'aadha. Namootni waan kana handle godhan walumaa galatti gabaa gara digitaalaa jiru kana keessatti kan handle godhu namoota warra digital marketingii baratanii jechuudha. Digital marketingii namoonni baratan qarshii Itoophiyaa hanga 100,000 fi hanga 200,000 illee dalaguu danda'u. Keessattuu akka eejensiiti. Digital marketing eejensii ta'anii dhaabbata mataa isaa hundeeffatanii namoonni waan kana irratti sirriitti dalagan birrii ittiin argatuun baay'ee salphaadha. Hanga yaadamee olite jechuudha. Isa kana mootuu kan irratti barachuu danda'an akka Google Digital Garage irratti sirriitti argachuu dandeessu. Garuu immoo basic yookiin immoo fundamentaalidha. Akkasumas gara YouTube'dhaan adda addaa chaanaliin adda addaa irraa digital marketingii baratanii ogummaa kana barachuu dandeessu. Kan biraa mootuu HubSpot Academy bakka jedhu irraa sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Inni tokkoffaa irratti argamu mootuu web and application development. Walumaa galatti web development jedhamee yaamama jechuudha. Web developmentiin afaan mataa isaa kan afaan of danda'e fakkeenyaaf afaan programming language isa jedhanii sana afaan koodingii kana baratuudhaan kan hojjetamudha. Websaayitii fi appilikeeshiniidhaan adda addaa hojjetudha. Websaayitii fi appilikeeshinii adda addaa barbaachisummaan isaa kan walitti himuun yeroo ammaa kana keessattuu yeroo digitaalaayiz ta'aa jiru sanatti addunyaan dhaabbilee kamiifiyyuu kan barbaachisudha. Gariin akka piroofaayiliitti fayyadamuu danda'a. Dhaabbata tokko wantoota inni kennu, sarvisiidhaan inni kennu, wantoota adda addaa kan ibsu websaayitiidhaan adda addaati. Websaayitiidhaan adda addaa kana kan hojjetamuutu warra web developer akkasumas websaayitiidhaan akka e-commerce, websaayitii akka Amazon akka nuun jedhanii nima biyyoota ambaa kana keessatti websaayitiidhaan gurguddaa kan waa irratti dalagan websaayitiidhaan gurguddaa ammallee websaayitiidhaan barnoota adda addaa kan irratti dalagamu kuni hundi katiin dalagamu websaayitii warroota dalaguu danda'an yookiin immoo web developeriidhaan jechuudha. Web developerii namni barate Itoophiyaa keessatti yoo dhiqaate ijaarraa jechuudha. Yoo sirriitti irratti hojjetan 200,000 2,500 hojjechuun baay'ee salphaadha. Nama sirriitti irratti hojjeteef nama neetworkii isaa irratti bal'isateef jechuudha. Isa kanas kan
akka hojjechuun danda'amu akka freelanceraatti illee akka dhaabbataatti illee dhaabbata web developmentii hundeessaniitiin dalaguun ni danda'ama jechuudha. Akka freelanceraatti kan irratti argamu freelancer waan jedhamurraa pilaatfoormii freelancer jedhamurraa akkasumas Upwork irraa Fiverr irraa akkasumas immoo LinkedIn irraa neetworkii adda addaa hojjechuudhaan piroojeektii gurguddaallee fudhatanii hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Isa kana kan irratti barachuu dandeettan akka Udacity keessattuu Udacity yeroo ammaa kanatti kaffaltii mootummaan Dubaay mootummaa Itoophiyaa walii galuudhaan namoota hedduudhaaf namoota hanga miliyoona 5 barsiisuudhaaf ka ispoonsar irraa ta'ee jiru Udacity irratti fandaameentalii isaa sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. San booda gara advaansii gara intermediate irraa gara advaansiidha akkasumatti itti fufuu dandeessu. Kan biraa mootu Udemy fi akkasumas Coursera irrattis argachuu dandeessu. Free Core Camp irratti keessattuu kaffaltii malee argachuu dandeessu. Kanaaf online koorsiin tokko hanga 5 ta'an kana fakkaatanii namoonni paashinii keessa ilaaltanii, intarastii keessa ilaaltanii kan keessaa isinitti tole, kan keessaa fedhii keessa waliin deemuu danda'u, keessaa filatanii barachuu dandeettan jechuudha. Malee kan biraa barateef osoo hin taane kan keessaa sirriitti itti dandeettii qabayyatanii yaadan kan keessaa sirriitti jireenya of duraatiif illee na waliin deemaa hanga dhumaatitti illee wanti kun naaf ta'a jettaniitti amantaa yoo barattan wanti galma hin gahamneef hin jiru. Baradhaa, barnoonni humnaa jabaadha. Kan kanarraaf immootu namoonni viidiyoon kun isinitti tolee jira yoo ta'e of duras viidiyoodhaan haala kanaan wal qabatee fi viidiyoodhaan baay'ee uummata keenya barsiisoo ta'aniin walitti deebina. Namoonni gara imala guddinaatti waliin deemne ittiin yaaddan subscribe godhaatii akka viidiyoon kun salphaadhaan isin bira ga'u jechuudha. Kanumaa nagaan nu tura.